Nagaaf jaalalli ardii jirtan maratti sinaa qaqqabu daawwattoota keenya odeessa wayitawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadha like share commentis godha. Yeroo kana gootanii kaasee yeroo hundumaa oduuwwan haaraan wayita gadhiifaman dafanii isin qaqqabu. Kallattiin gara oduu keenyaatti wal wajjinaa dabarru. Oduu gaddaa faarfattuu jaallatamtuu fi beekamtuun dhaloonni faarfannaa isheetiin haareffamaa ture Altaayesh Galataa gara gooftaa ishee adeemte. Galataan guutee uffee afaan koo walaa balaalee mataan diina koo. Hallelujaa galateeffamee ulfaatu gooftaa baraan jajamee. Hallelujaa galateeffamee ulfaatu gooftaa baraan jajamee. Siyaasa diyool qoricha kan nyaachifamtee faarfattuu Altaayesh Galataa kaleessa galgalaa biyya lafaa kanarraa boqochuun ishee dhaga'ameera. Sababa boqochuu faarfattuu Altaayesh Galataa fi odeeffannoowwan dabalataa qindeeffanneerraa nu waliin tura. Summiina naaf buddeena jechuun buddeena jechuudha badaagaa wallatti hin caalu. Faarfannaan faarfadhe malee wanti ta'e hin jiru. Abidda bu'ee sin agarre garuu lakka godoo seexanaa yookaan ganda seexanaatti abiddi bu'eera faarsaan faarfadhuun kanarraan kan ka'e albaayyee summiidhaan hin hordofaman ture. Faarfattuu Altaayesh Galataa gara gooftaa ishee adeemte. Faarfattittiin beekamtuun ayyaana isheetiin eebbifamaa turre Altaayesh Galataa waggaadhaan dura doorsifamaa akka turte kan himte yommuu ta'u garuu Waaqayyo abdii fi amanannaa ishee eegaa ishee akka ta'e miidiyaa irratti dubbattee turuun ishee ni yaadatama. Godina Qeellam Wallaggaa Dambidolloo bakka Abbaa Jaarraa jedhamutti dhalattee faarfattuu Altaayesh Galataa achumattis ijoollummaa isheetiin gooftaatti amante. Umurii ijoollummaa isheetiin tajaajilas jalqabde beelas dheebus daarus rakkinaa fi dhukkubas si'a baay'ee dabarsitee gara gaara ulfinaa fi gaara faarfannaatti ol baate. Albamii ishee jalqabaa bara 1998 kan maxxansite faarfattuu Altaayesh Galataa albamii ishee lammaffaa bara 2002 akkasumas albamii ishee sadaffaa immoo bara 2004 fi albamii ishee arfaffaa immoo bara 2009 maxxansitee ittiin eebbifamaa turreerra. Albamii ishee shanaffaa immoo bara darbee bara 2015 maxxansitee ittiin nu eebbisaa turteetti. Kana malees faarfattuu Altaayesh Galataa faarfannaawwan albamiin alaa faaruuwwan qeenxee hedduu viidiyoodhaan waraabdee nu eebbisaa turteetti. Turmaata keessaa naannoo ji'a 3 booddee raammoonna keessaa yaa'utti kaate. Miila koo mirgaa sanaa jechuudha. Raammoonna keessaa yaa'utti kaatee bakka abdii kutannaa isa dhumaarra seeneen namoonni akka tasaa dhagahanii naa kadhachuu dhufanii erga isheen akka taate gooftaa maal sirraa eennaa jedhanii dubbii abdii kutannaa dubbatu. Ani garuu asiinaan ka'a waan jedhamu nan abdadha abdiidhaan maaliif irraa hafta hin miidhamta garuu irraa hafta isa jedhamu dhagaheera waanan ta'eef. Innaa ji'a 3 erga ol darbee booddee namni kun raammoo jalqabee achi keessattuu hin jiru tajaajilaan tokko begiirraa hojjetaa wangeelaa Maatiyos jedhamu baay'ee bilbilaan hordofanii naa kadhatu turan isaan qofan qaba nama bilbilaan hordofu. Bara 2011 kaaftee garuu tajaajila irraa fagaattee kan turte Altaayesh tajaajila ishee irratti humni Waaqayyoo waan mul'ataa tureef hinaaffaa fi diigamsaa hojii seexanaarraa kan ka'e si'a baay'ee qorichaa nyaachifamteetti. Jalqaba irratti faarfattuu Altaayesh bara 1997 yeroo jalqabaaf qorichaa shaayeedhaan obaafamtee isaan waan tokkoyyuu utuun ta'in dinqii Waaqayyootiin dabarte. Ergasii si'a lammaffaaf ammoo
ittoo shiroodhaan kan laatameef qorichi nama ajjeesu kanaanis du'uu hin dandeenye waaqayyo lubbuu ishee hambisee fi dinqiifis godheera. Si'a sadaffaaf ammoo qorichi nama ajjeesu kun hanqaaquun akka kennameef kanaan dura TV Mo'aa irratti dubbattee turte. Bara 2011 tajaajilaaf iddoo tokko deemeen ture jette. Tajaajiltee yeroo laaqanni ga'u hoteelaa yeroo laaqana nyaatan qoricha hanqaaquutti godhanii ishee jalattis darbatan. Sanaan dura garuu bara 2009 waaqayyo akka isheen adamsamtuu fi ishee ajjeesuuf akka qoricha laataniif itti dubbatee ture. Itti dabalees waaqayyo irraa haftee jiraattaa ittiin jedhees ture. Guyyaa sanaa hanqaaquudhaan qoricha dhiyaateef kana namni qoricha dhiyeesseef kun siif qophaa'ee nyaadhu akka ittiin jedhee tures dubbatteetti. Qoricha nyaachifamtee guyyaa muraasaan booda dhukkubsannaan mana yaalaatti geessan. Manni yaalaa ishee geessanis lakkii nagaadhaa ittiin jedhe. Erga galtee booda torban sadiif waan ishee irra ga'e akkasittiin dubbatti. Galatan guuti uffee afaanku walla balaale bimataan diinaku. Halleluuyaa galateeffamee ulfaadhu gooftaa baraan jajamee. Halleluuyaa galateeffamee ulfaadhu gooftaa baraan jajamee. Barani jajami ol jadi teessoo keerratti galateeffami. Uffee waaqaakoo barani jajami ol jadi teessoo keerratti galateeffami. Galatan guuti uffee afaanku walla balaale bimataan diinaku. Halleluuyaa galateeffamee ulfaadhu gooftaa baraan jajamee. Halleluuyaa galateeffamee ulfaadhu gooftaa baraan jajamee. Bakka waaqayyo gidduu naa galateera mana abdiidhaan ciise. Abdiidhumaan an ciise garuu wanta ittiin ciisan mitichi keessatti yeroo mana fincaanii dhaqu uleedhaan naqa sayyuu isaatii namni na argu naqu maaliif mudhii koo gadi qullaa waan an deemuuf jechuudha. Halkan saatii 10 mana fincaanii deema ulee qabadhee sayyuu immoo dhaabbadheen fayyadama malee taa'uu hin danda'u. Maaliif namni koo hamaadha na cicciteera baay'ee ta'eef danda'ee gadi hin taa'u. Jilbi koos na gogaadha waan hundumtuu koo bakka yaa'u iddoo gallakkiseera keessi koo sombi koo turuun koo onneen koo hundi isaaniiyyuu waan na tortoran natti fakkaatu. Turtii ji'a ja'aafis baay'ee rakkinaa fi dhiphina guddaa dabarsitee imimmaaniin hudhamaa akkasitti ibsite. Faarfattuu Altaayeech Galataa yeroo tokko akkas jettee turte. Waaqayyo inni dadhabaa jabeessuu, inni isa kufee kaasuu fi isa abdii dhabee abdii itti horuu fi lafaa kaasu jira. Isarraa abdii koon kaawwadha. Dhugaadhaa utuu inni lafaa na kaasuu argeera. Kanaafuu abdii godhadhaa gooftaatti jabaadhaa jechuudhaan dubbattee turte. Maarree yeroo dhiyoos dhukkubsattee sireerra ciisaa kan turte Faarfattuu Altaayeech Galataa kaleessa galgalaa faarfattuu jaallatamtuun kun sababa dhukkubni itti cimeen gara uumaa ishee gara gooftaa ishee isa tajaajilaa turte adeemtee jirti. Maatii fi hiriyoottan isheetiif jajjabina guddaa hawwina.
afur hin fixu. Yoo lubbuudhaan jiraatte naan jedhe. Naa bilbilee jechuudha. Sagalee maalimoo? Eeyyee normaalidha tooruma irratti bilbilee yoo lubbuudhaan jiraatte naan jennaan. Edaa isiniidhaa warri na caqacaqaa jiru hin jedhe. Maal nu goote? Kanuma jedhee cufe. Yoo lubbuudhaan jiraatte naan jedhee cufnaan. Natu deebiseef kaa yoo lubbuudhaan jiraatte naan jennaan. Amma daa isinii ammas warri darbachaa jiru na caqacaqaa kan jirtan isiniidhaan jedheen hin cufate jechumaan bilbila cufate. Akkasiin jedhe isa booddee yoo manni kun irratti jige. Ani asuma jalaa ba'een hojii hojjedhan jedhe. Kanaaf maalan jedhaan beektaa dhaloota kanaan yookaan warra jireenyan dabarsanii aggaamanii lafa kaayyoo isaanii ga'uu warra dadhabanii yookaan immoo gaariidha jedhanii akka koo itti seenanii jala hamaa ta'ee isaanitti warra deebi'ee karaa bareedaadha jedhanii jalqabanii karaan isaanii karaa ga'ee qoraattii warra jalaatti ta'een waaqayyotti abdiin hin kutan. Waaqayyo gadi buusas ol kaasas. Waaqayyo hin ulfeessas lafa namni itti salphate yookaan immoo gadi buusee iddoo salphinaatis immoo amala kaasuu qaba. Humna ittiin kaasuu qaba, sagalee ittiin kaasuu qaba. Akkaataa bakka hafuura ittiin kaasuu qaba. Sababiin isaa ofirratti argeeraan. Baay'een gadi bu'e, baay'een dhokadhe amma du'aatti maatii koo bira doogayii dhaqaniiru hin duute jedhanii jechuudha. Ani immoo gurra koon dhaga'eera. Utuu nuti doogayiin dhufiniitiyyuu gabaa dhuftanii jedhan akka tasaanii obbolaa koo wajjin gabaa seenee jira magaalaa xinnoo. Yommuun akkas galagalu maqaa Yesuusiin kun altaayeedha miti hedduu ejennaan doogayii dhufuuf turre jedhaniiru. An nama akkasittiin irratti haasa'ameedha. Haa ta'u malee jiraadheen jira. Waaqayyotti abdiin hin kutatamu. Egaan daawwattoota keenya qophiin yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan chaanaalii keenya subscribe, like gochuu hin dagatina. Sa'aatotaan booda hanga walitti deebinutti nagaan tura.